ያንተ ቤት እኔ ያንተ ፊት የምቆም ሰው አይደለሁም። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeeltuu fi biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin duroo maara maqaan ishii kan galatoomi nuuf haa ta'u. Ergamoonni raajonni qulqulloonni Waaqayyoo akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Guyyaa har'aa kana kadhannaa walitti fufiinsaa koorsii waa'ee kadhannaa haala kadhannaa adeemsa kadhannaa kutaa 31ffaa kan waliitiin ilaallu kadhannaa walgahii irratti yookiin immoo yeroo walgahii kadhatamuu kan jedhudha. Kadhannaa tokkummaa waldaatiin yookiin immoo tokkumminaan kadhatamuu kan jedhu kutaa 31ffaa ni ilaallaa. Gooftaan keenya akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu jajjabeessu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa jechuudhaan yeroo hundumaa akkuma eegallu yaa Waaqayyoo uumaa keenya kan walitti qabamne maqaa keetiin waan ta'eedhaaf gara keenya ilaali. Gidduu keenyatti argamiitii lubbuu keenya arjummaa keetiin nuuf guuti. Galata keenyas waan hundumaa nu murteessi. Kan barbaachisu hundumaa nu agarsiisi. Waan hundumaa siin kan si gammachiisu, kan gaggeessitu mana qulqullummaa kee kan kabaju nu taasisi. Murtoo fi gaggeessaan si qofaadha. Murtoo dhugaa fi gaggeessaan si qofaadha. Nama firee buufate akka taanuuf kan raawwattu hundumaa siin qofaadha. Kan raawwannu siin qofaadha waan ta'eedhaaf. Wallaalummaa keenya, of jaaluchummaa keenya, seela addunyaa hordofuu keenya, waamamuu keenya, dogongora keenya akka nurratti hin moone. Wal caalchisuun, murtoon wal caalchisuun akka nurratti hin mul'anne. Mattaa fudhachuudhaan, jaalatamummaa buufachuu, fuula namaa sodaachuudhaan akka hin murteessine nu eegi. Abboolii keenya faana taatee yeroo walgahii isaanii hundumaa amantii qajeeltuudhaan cimsaa kan turte. Aramaa gariinsaa kan buqqisan waqtii akkuma argame eenyummaa keenya nu gargaari. Nunis immoo akkuma kana nu taasisi. Si faana dhugumatti karaa kee irraa akka hin fagaanneedhaaf eebba kee nu baay'isi. Kan walitti qabamne maqaa keedha waan ta'eedhaaf yaada keenya hundumaa yaada addunyaa irraatii garaagara akka ta'uudhaaf otoo hin jooriin sirraa gargar otoo hin ba'iin eebba keetiin arjummaa keetiin kan bu'uureffamte dhugumatti akka nuti deddeebinu taasisi. Addunyaa kana keessatti jireenya bara baraa akka argannuudhaaf nu qaqqabsiisi. Yaa Gooftaa, walgahii keenya, tokkummaa keenya nuuf eebbisi. Maqaa keetiin kan walitti qabamne hundi keenya iyyuu kan hin jijjiiramne badiinsa kan yaadan laphee isaanii qabannee walgahii kana keessa akka hin dhiyaanne nu taasisi. Kabaja kee ragaa ba'uudhaaf kan fudhanne abbummaa kana hundumaadhaan kan hin fayyadamne garboota keedha waan taaneef kisoominaatiin akka deddeebinu nu taasisi. Kaayyoo waldaa keenyaa jecha kee hundumaatiin qaqqabsiisuudhaaf tokkitti mana kiristaanaa kan taate barumsa shakkii irraa eegi. Kan hojjennu hundumaa tattaaffii kan qabu tajaajila kee akka raawwannuudhaaf bara keenya keessatti
sababa walitti qabamuu keenya tokkummaa keenyaa akka hin dhiisneedhaaf jajjabina nuu kenni. Walgayii keenya walgayii duuka bu'ootaa akkuma eebbiste hundumaa walgayii keenyas eebbisi. Dadhabbina keenyas walitti qabamuu keenyas nuuf eebbisi. Hundumarratti haadha kan taate haadha keenya qulqulleetti dhufuu maaramiitiin maqaa ishiitiin hanga bara baraatti jechuudhaan asirratti kadhannaan kun ni dhaabbataa jechaadha. Inni kun immoo kadhannaa tajaajiltoonni yommuu walitti qabaman kiristaanonni walgayii waldaa keessatti tokkummaadhaan kadhatanidha. Kutaan 31ffaan ilaalaa kan jirru kiristaanni yeroo darbees akkuma ilaallee yeroo eegalus kadhannaadhaan eegala, yeroo xummurus kadhannaadhaan xummura. Jalqaba waa hundumaa kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos. Xummura waa hundumaas kan ta'e gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Isa kadhammoo ofii isaati yoom kadhannaa akkamitti kadhannaa maal jennee kadhannaa yaada jedhu immoo ofii isaa nu barsiise waan ta'eedhaaf kadhannaa gooftaa keenya irraa baranne seeraa fi heera kadhannaas immoo kan baranne gooftaa keenya irraatii jechaadha. Guyyaa har'aa kana kutaan 31ffaan kadhannaa walgayii irratti tokkummaadhaan yeroo walitti qabamnu kadhannuu kan jedhu walgayiin keenya walgayii nagaa akka ta'u, walgayiin keenya walgayii jaalalaa akka ta'u, walgayiin keenya walgayii eebbaa akka ta'u, walgayiin keenya walgayii nageenyaa akka ta'uudhaaf hunda dursa faarfachuun dura barachuun dura maqaa isaa waamnee Waaqayyo gidduutti argamee nu gidduutti argamee akka nu barsiisuuf nu eebbisu kadhannaa kadhannu kutaa 31ffaan guyyaa har'a laalle har'aaf kanumaatiin nu ga'a. Kutaan 32ffaa kadhannaa guyyaana gooftaa uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos kadhatamu kan jedhu kutaa 32ffaan itti fufaa. በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት ዕለት የሚጸለዩ ጸሎት ጉያ አያኖተ ጎፍታ ኬኛ ኡማ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደና ከደተሙ ከንጅሩ ኩታ 32ffaa ወሊቲ ኒበረና ነመ ቦሪን ዋታጅሱ ከነገኘ ለጴ ኬኘት ቀልቢ ኬኘት ኑፋ በሬሱ ነመ hangadumaatti cibina dhaabatu waaqayyoon waatajisu kan nu barsiise kan nu gorse waaqa boori keenyaaf galanni ulfini teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u nu haa turu nagaatiin tura waaqayyo sin faanaa ta'u.